ammallee mallattoolee nama dhugaa kudhan isinii qabadhee dhufeetiin jira. Har'aan tana paarkii Ali Birraa giddugala magaalaa Dirree Dhawaa jirra. Maaliif paarkii Ali Birraa kana bira dhufnes isiniif gala jeetii fudhadha. Waa'ee nama dhugaa irraa soofeenna. Namni dhugaa jechuun maal jechuudha? Mallattoolee akkam qaba? Namni dhugaa tokkoffaa mallattoon inni qabu waadaa galee raawwachuudhaaf hedduu carraaqa jechuudha. Waadaa galee raawwatee argamuudhaaf waan godhuu qabu hunda waan hojjechuu qabu hunda hojjeta. Namni sobaa jarjaree waadaa galaa yeroo muraasa booda nagartu jechuudha. Lammaffaa namni akka isaan jaalatuuf hedduu carraaqan namoota dhugaa. Because sababni isaatis hojii isaatu isa jaalachiisa. Hojii isaatu akka jaalatee mul'atu isa godha. Namoota sobaa ka jennuun ammoo yeroo baay'ee wanni isaan irratti hojjetan nama if jaalachiisuuf halkanii guyyaa carraaqu. Namootaan sobaa nama if jaalachiisuuf halkanii guyyaa carraaqu jechuudha. Sadaffaa namni dhugaa hin dhaadatu. Akka amaarri fokkoraa jiru sanii dhaadataa hin heddummeessu. Hojii isaatitu ol baasee isa akka inni dhaadatu isa godha waan ta'eef. Hojii isaatu isa mul'isa waan ta'eef. Namoota sobaa maaliif dhaadachuu heddummeessu? Namoota sobaa mul'ata isaanii waan hin qabneef jechuun waan namni hojjeterra dhaabbatanii mul'achuuf dhaadachuu heddummeessu. Eegalee akka malee dhaadataa kana jaalatu jechuudha. Afuraffaa namni dhugaa nama hunda ni kabaja. Nama dhugaa yeroo jennu ilma namaa waan ta'e hunda ni kabaja. Namni sobaa aangoo fi maallaqa kabajaa jenne. Inni kun afuraffaadha. Shanaffaan keenya namni dhugaa nama biraa ni faarsa, ni jajjabeessa, ni dinqisiifata, ni galatoomfata. Namni sobaa faallaa isa kanaati. Namni sobaa guddina argachuuf jecha namoota biraa yakka, gaqqaba. Fiigantee faallaa isa nama dhugaati jechuudha. Namni dhugaa yeroo baay'ee gaarii ta'uu fi gargaaraa ta'uudha jaalata. Gargaaraa ta'ee mul'achuudha jaalata. Namni sobaa maaliif gargaaraa ta'uu hin jaalanne? Namni sobaa maaliif faallaa kanaa ta'e? Gaafa ajandaa sobaa qaba. Waan isaa gaafa galmaan gahuu deemu gaafa kana sitti dhiyaata jechuudha. Gaafa kana si gargaaruu jaalata. Gaafa ajandaa dhoo isaa kan mataa isaa galmaan gahuu deemu qabu sitti dhiyaachuu jaalata jechuudha. Inni torbaffaa namni dhugaa yaada isaa iftoominaan sodaa takka malee waan itti dhaga'amu dubbata. Namni sobaa ni dubbata yaada isaa iftoominaan. Yaada isaa iftoominaan dubbachuurra baay'ee odeessuu jaalata namni sobaa. Kanaafuu mallattoo nama dhugaa torbarraa dubbanneeti jirra. Nama dhugaa kan namoonni nama dhugaa jennu kun yeroo baay'ee xiyyeeffannoo namaa argachuudhaaf hin shaakalan. Faallaa isaatti namni sobaa ammoo halkanii guyyaa xiyyeeffannoo nama biraa argachuuf akka malee rakkata. Akka malee wanni inni rakkatu xiyyeeffannoo nama biraa argachuuf. Saddeetaffaan isa kana. Kanaaf mallattoowwan nama dhugaa 8 irraa dubbannee jira. Saglaffaan isaa namni dhugaa yaada goggogaa qabu. Yaada goggogaa, yaada kiyya malee kabiraan ta'uu waan jiru qabu. Yaada namoota biraarraas fudhateetiti yeroo murtii murteessu ifirra dhaabbatee murteessaa jechuudha. Kurnaffaa namni dhugaa daangaa rabbiitii fi daangaa aadaa fi duudhaa isaatis ni eeggata. Namni sobaa faallaa isa kanaati. Har'aaf kurnan kana mallattoolee nama dhugaarraa nu qabadhee dhufeetiin jira. Qophii wal fakkaatu hanga walitti deebinutti. Peace.